عليكم ورحمة الله وبركاته. أكن درتو بليان channel kadija gurura besti gila tergamta YouTube kidela. Akkasuma illee tokkokkee kadija walisoota gila tergamta jirtu gosa jiraatani. Akkasuma illee yeroo darbe qubeelee arabaa makhraja sifaata bifa hifziitini qubee swaad irratti dhaabe. Akkasuma illee akkaataa qubeetiin deemaa jirra akkaataa makhrajaa ta'uun taane. Har'aan kana qubeen itti aanus qubee furdatan keessaa qubee ulfaata qubee bu'aadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مخرج الضاد حافة اللسان مع ما يجحورها من الأضراس العليا وصفاتها 5 جحر رخوة مستعلية مطبقة مستطيلة إدوم غادي الرابات مقا الربائر وان إستي أولو مولين أوغا مقبا الراباتي أكاتان إسي يوكاو سفتي إسي شاني كيرو دبانو كوكين قرفتو كيرو دبانو سقلين قوتو مانقوتو تياو كيرو دبانو sagaleen isaa gama amaa ol koru kan yeroo dubbannu sagaleen ol marmu irraa hin banamne jechaadha. Kan itti aanu mustaxiila haaraa kan itti dhufne shanaffaanii dhiibamiinsa arraba duuba afaanitiin jechaadha. Kana shananii siftisa. Akkasuma illee qubeelee darban keessatti kan walii faallaa isiniif himeetan jira. Har'allee qubeen boodiin keessatti dhiibamiinsa arrabaa duuba afaanitiin mustaxiilan faallaa hin qabu jechaadha. Kanaaf qubeen boodi qubee furdatan irraayi inshaallah qubee itti aanu hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Jajjabaadhaa komantii illee barreessaa beekne osoo hin taane waanuma baranne irraa isiniif qooduudhaaf isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.